dhagahame sheerii fi qophiileen kokoraa sagalee haa taanu fi dhugaan jiru ammootu kana daraartuu faati daraartuu hidhamuun dhagahame sheerii fi qophiileen kokoraa sagalee haa taanu fi dhugaan jiru ammootu kana ijoollee tan akka itti hidhan warra bilchiginnaatu sagantaa paartii badhaadhinnaa tokko irratti sagantaa haa qopheessaniif itti mangaruu ijoollee waan ittiin mijatiniif hojjechuu hin dandeenye achumaan qabanii hidhan ijoollee tana yeroo dheeraadhaaf kan leenjisaa ture dargaggoo Ambassee Hussein jedhama ijoollee tana biraa qabanii erga hidhan ji'a 3 ol taree jira ijoolleen tuni sagantaa dalagamu kamuu mucaa kanatu qopheessee isaan daa'imman waan ta'aniif ofii isaaniitii wamaa gochuu hin danda'an sababa kanaaf sagantaa warri bilchiginnaa qopheessaa jedhaniin ijoollee tana ajajan ijoolleen qopheessuu hin dandeenye achi booda ajaja keenya fudhachuu diddan jedhanii ijoollee tana hidhanii sodaachisuu irratti argaman kun dhageettii gurraatiifuu safuudha daa'imman lafaa dhufaa daa'imman dandeettii isaanii uummata bohaarsisuu irratti guddifachaa jiran hidhuun cubbuu guddaadha abbaan daraartuu fi haati daraartuu ijoollee urjii aartii oromoo ta'an hidhuun safuu guddaadha oromoo ta'ee irra caalaan namni koomeedii abbaa daraartuu fi haadha daraartuu hin beekne hin jiru keessattuu fayyadamtoonni tiktookii leenjisaan daa'imman lamaan tanniinii dargaggoo